Torbee roobii darbee waxabajjii bultii 26 bara 2016 barattoota Yuunivarsiitii Dabaarq irraa gara Finfinnee imalaa turanii butaman irra jireessa isaanii harka uggurtootaatii baasisuu mootummaan kaleessa ibsee jira. Obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa barattoota lakkoofsaan 167 ta'an butamuun himame keessaa 160 nagaan bahaniiru jedhan. Barattoota Yuunivarsiitii barnoota isaanii xumuranii gara maatii isaanii deemaa jiran naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Dabaarq irraa baay'een isaanii kan ta'anii achi gara dhaloota isaaniitti yoo deebi'aa jiranii naannoo warra Jaarsoo fi Kuyyuu gidduutti humni shororkeessaa shanee mata ukkaamsuu fi butuu baree barattoota gara maatiitti deebi'aa jiranii 167 kan ta'an naannoo kana kan ta'an ukkaamsee fudhatee ture. Humni nageenyaa hordoffii taasiseen barattoota 132 guyyaadhuma sanarraa buusee gara maatii isaaniitti akka deeman taasiseera. Guyyaa lammataa barattoota 28 kan ta'an qaama shororkeessaa kanarraa buusisuudhaan gara maatii isaaniitti geggeesseera. Walumaa gala barattoota 167 keessaa barattoota 160 ta'an karaa nagaadhaan rakkoon tokko isaanii irra hin gahin qaama shororkeessaa kanarraa opereeshinii gaggeeffameen irraa buusanii gara maatii isaaniitti geggeessuun danda'amee jira. Barattoota 3 hanga 7 ta'an humna kanaan ammas ukkaamsamanii jiru. Hanga odeeffannoo ganama kanatti kan 160 kan siin jedhe kana gadhiisisuun danda'ameera. Barattoota muraasa 3 hanga 7 ta'an tu'afee sanas immoo raabsisuudhaaf hojiin qindoomina qabu hojjetamaa jira. Barattoonni kunneen dhalattoota naannoo Oromiyaa fi kan kibba biyyattii irraa ta'uu kan himan Obbo Haayiluun yeroo tarkaanfii barattoota kana harka hidhattootaatii baasuuf taasifametti barataarra miidhaan dhaqqabe hin jirullee jechuun dubbatu. Opereeshinii kanarratti warri harka kennatan jiru, warri tarkaanfiin irratti fudhatames jiru jechaadha. Karaa of eeggannoo cimaa ta'een opereeshiniin kun kan gaggeeffame humna kanaan butamuu isaanii naasuurraan kan hafe barataan tokko iyyuu miidhame hin jiru. Garuu maatiin barattoota Yuunivarsiitii Dabaarq utuu deebi'an butamuun himame akka qaama mootummaan himame utuu hin taane ijoolleen hedduun harka hidhattoota isaan butanii jiraachuu dubbatu. Barattoota Yuunivarsiitii Dabaarq kan butaman jedhaman keessaa obboleettii takka akka qabdu kan dubbatte namni maqaan ishee akka heerumu hin feene takka ammas obboleettii ishee dabalatee namoonni hedduun harka hidhattootaa jiru jetti. ትላንትና እኔም መረጃ ከሰማሁ በኋላ ለሷ ቁጥር ስልክ የላትም በርግጥ ማገኛት በእነሱ ነውና akkas jetti kaleessa akkan odeeffannoo kana dhaga'een argachuuf yaaleen ture isheen bilbila harkaa hin qabdu karaa warra ishee buteen ittiin itti dubbadha itti haasa'eera ammayyuu harkuma warra ishee butee jiru galgala warra butame keessaa 160 kan ta'an harkaa baafamaniiru oduun jedhu darbee ture har'a ganamayyuu warra obboleettii koo guree jiru keessaa tokko bilbilaan isaan dubbiseen ture isin qunnamsiisaa naan jedhe egaa ijoolleen kun ammaa isaan bira jiru warra harka hidhattootaa jiru kanaaf ammoo wanti taasifamaa jiru hin jiru gabaasa sobaa qofaadha wanti dubbatamu isaaniinis dubbataan ture qarshii qopheessaa malee rakkoon hin jiru ijoolleen kun ni hiikamuu naan jedhan maatiin ammaa bilbilee namoota kana gaafataa jira wanti asii gabaafamaa jiru kuni dharaa jechuun dubbatti. Namni obboleettiin ishee jalaa butamte kun amma obboleettii ishee lakkisiifachuudhaaf hidhattootaan gara qarshii 500,000 gaafatamaa akka jirtullee dubbatti. Hiiteen 500,000 ነው የጠየቋት. Ammas akkas jetti obboleettii koo lakkisuuf qarshii 500,000 gaafatan herrega baankii hin qabnu akka itti qarshicha fiddan isiniif himnaanuun jedhu amma ijoolleen ishee waliin jiran hedduun beelaan rakkataa jiru qorri isaan rakkisaa jira wanti nyaatan hin jiru koshoroodhaa fi biddeen dhaphoo qofa nuu kennu jette akkasitti jiraachuurra duwwayyaanaan jette obboleettiin koo jechaan dubbatti. Barataan Yuunivarsiitii Dabaarq kan uggura kanarraa gidduutti miliquu dubbatee torbee roobii darbee ganama naannoo sa'aatii 3tti otoobisii 3 wal faana imalaa turerraa gocha ugguraa raawwatame jedheen barattoonni akka itti fudhataman akkasitti ibsa. Akkas jedha barataan kun ani kana yaadadhu mooraa baanee utuu dhufaa jirru Dajan dabarree konkolaataa 3dhaan imalaa turre. Nu dhaabsisanii bu'aa jedhanii gara bosonaatti yoo nu oofan barattoonni miliquu jalqaban achii dhukaasni ture yeroo kana anis miliqe ala kanas egaa barattoonni mana 10 lakkaa'aman miliqneerra kaan immoo warri isaan bute bilbila harkaa butaa fuudhanii deeman ani miliqeen ciiseen boodarra yoo dhukaasni dhaabbatu daandiitti ba'iin konkolaataa argadhe koree gara Finfinnee dhufee jedha
qodaa isaa gate. Barataan kun oduun kaleessa barattoonni lakkifaman jedhu erga dhaga'ee booda maatii hiriyoota isaa kan butamanii jiran gaaffee ammas barattoonni hedduun harkuma hidhattoota butan jedhe kanaa jiraachuu hime. Balaa kana hidhattoonni geessisan uffata reenjarii uffatanii akka jiranii fi humnoonni nageenyaa mootummaa yeroodhaan isaaniif dhaqqabuu akka hin dandeenyellee dubbatee jira. Butamuu barattootaa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kan himate waraana bilisummaa Oromooti. Dubbii himaan waboo idila addunyaa obbo Odaa Tarbii dhimma kanarratti VOF yoo dubbatan akkas jedhu. Duraan dursee akka dhaabni keenya yakka kana keessa harka hin qabne jala muree siif ibsuun barbaada. Waraanni bilisummaa Oromoo harka keessaan qabu karaa sirnichaatiin gocha kanaan ololatti fayyadamuu fi qubanutti qabanii. Lammaffaan immoo yakki akkasii biyya kana keessatti dadhabina isaaniitiin waan deemaa jiru waan ta'eef lakki kunoo qabsaa'otatti akkas godhee jedhaniiuma responsibility isaan jala jiru jalaa bararuuf jedhaniiti. Karaa warra siviiliyaaniitiinis kan qubni nutti qabamu karaa kamiidha kan waraanni bilisummaa Oromoo loltuun waraana bilisummaa Oromoo tokko adda baafamuu danda'ama. Uniformii standardiin hin jiru yeroo baay'ee rifeensaanidhaan. Sanammoo yakkamtoonnis warri of sooromsuu jedhanii uummata butanii birrii gaafatanii kuni kan waan itti fayyadamu akka waan isaan mataan isaanii qabsaa'aa ta'anii of fakkeessu jedhanii yeroo baay'ee kanaa konfiyuuziniin akkasii dhalata. Malee waraanni bilisummaa Oromoo gocha kana keessas harka hin qabu. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa qorannoo waggaa ifataa iseenii gochi nama butanii maallaqa gaafachuu kuni naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti yaaddessaa ta'uu ibsee jira. Koomishinichi ibsa isaatiin dhiittaan mirga namoomaa yeroo waraanaa namoota irra ga'utti dabalata inni jiraattonni nagaan butaman kuni xiyyeeffannoo addaa akka barbaadus eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.